inverse function in the z graphs. Inverse fi function in the graph isaanii kan waliin ilaallu asirra. Inverse jechuun maal jechuudha? Inverse is function if only if the function is 1 to 1. Inverse is function if only if function is 1 to 1. Function in 1 to 1 yoo ta'e inverse function ta'uu danda'a jedha. Is inverse x the power of 3 minus 1 plus or minus x plus 1 function domain isa maali real number dha. For 1 to minus 1 element of domain f of 1 minus 1 f of minus 1, this implies not to 1 to 1. F of minus 1 if f of 1 sila isa tokko kennu fakkeenya f of 1 itti galchi 1 iddoo sanitti yoo galchitu 1 cube jechuun 1 dha. Minus 1 x keessa yoo galchinu plus 1 gatiin inni kennu maali? Tuniif tuni wal balleessiti 1 nu kenna jechuudha gatiin isaa. Minus 1 itti galchi minus 1 jechuun minus 1 cube dha. Minus 1 ima ta'a. Minus 1 times 1 plus 1 jechuun kana jechuun plus 1 jechaadha. Minus 1 plus 1 tana yoo waliin baay'istu plus 1 tuni lamaan wal balleessiti ammallee kun 1 ima ta'a. Kanaafuu gatiin minus 1 fi 1 illee isa tokko waan kenneef kanaafuu 1 to 1 hin ta'u jechuudha. Inni sun 1 to 2 ta'a. Kanaafuu function miti jechuudha. Inversiin isaa function argisiisa. Therefore inverse is not function. Inversiin isaa function miti jenneetini murteessuu dandeenya. Garuu relation ta'uu ni danda'a. Okay, kan inni itti aanu immoo notation if the inverse of the function f is g, then g is denoted by inverse of haala kanaan ta'a jechuudha. Inversiin kana jechuun 1 over f jechuu miti. Kun inversii jechuudha malee 1 over f jettanii akka fudhanne garaagarummaa guddaa qabu jechuudha. Kanaafi inni kanaafi 1 over f garaagarummaa guddaa qabu kana akkasitti hubachuu qabda. Kan inni itti aanu kan biroos yoo jiraate in this case f is called invertible jenneetini waamna jechuudha. Invertible jenneetini waamna yoo 1 to 1 ka ta'u taate jechaadha. Functionichi kenna yoo 1 to 1 ka ta'u taate invertible jennee yaamna jechuudha. Okay, kan biraa asirraa kanin ijoon jenneetini ilaallu sistema functioniin tokko ittiin dalagamu. Jalqaba irratti step 1 find what inverse of function. Inverse of function barbaachuudhaaf exchange x y in the formula of f itiin function itiin jara wal jijjiirudha akkuma jiranitti. Lammaffaa irratti solve for y in the term of x y barbaadda. Then write y is equals to inverse of at x jetteetiin haala kanaan barreessita jechuudha. Nu haala gadiitiin ilaaluu ni dandeenya. Okay, asirraa akkuma amma y asitti x differ from 0 ta'uu qabdi jechaadha. X differ from 0 jechuun asirratti hojjetamu salphumatti ifanuu ta'a jechaadha. Exchange goonee barbaannee jirra. Asirra kaanee jirra x such that x y minus x jenneetiin x differ from 0 jechuu ni qabna. X y such that y x over x minus 1 then x differ from 0 uku haala kanaan barbaadama jechuudha. Function I or a maps to a give by I x a is equals to x is called identity function jedhama. Okay, asirra if a to a in the I to a then I of x is equals to I of x f of x is equals to f of x for what every element of x of x element of what a. Again f of I of x is f of ix f of x for every element of x element of a.
haala saniin elementii isaa yoo ta'u taate maal ta'a f of x wajjii wal qixa jechuudha. Identity jechuun jijjiirama hin qabu waan ta'eef. Okay, we can define the inverse of the function using composition of function as follows. Function haala gadii kanaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Function g is said to be inverse of function if and only if g of f of x is equal to I of x, then f of x g of x is equal to I of x, then I jijjiirama hin qabdu waan ta'eef x ta'a jechuudha. Asirraa kan hubannu fakkeenyaaf kuni g of x inversii yoo ta'e g function yoo ta'e f of x inversii yoo ta'e g function yoo ta'e is equal to x ta'uu qaba jechuudha. I jechuun akka jijjiiraa hin qabne wayiitti yoo ilaallu ta'e assume gooneetini. Okay, whether or not each of the following pair is function inverse of each other. Function kun inverse of each other ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa argisiisi jedha. Function gadii kana haala salphaadhaan argisiisuun ni danda'ama jechuudha. Kun real number 2 0 to positive infinity jedha. Haala gadii kanaan kunillee login immoo akkuma giraafii isaatirraa isin dura isinitti argisiisuuf yaade haala kanaanii doomeeniin isaa maali 0 hin hammatu to positive infinity. Asirratti immoo exponential waan ta'eef 0 hin hammatu. Gaafii gara olii tokkotti 0 hammateetiin fide dogongora ni uuma jechuudha. Asitti 0 hin hammatu. Haala sanii fudhannee sirreessineetiin deemuu qabna jechuudha. Kun 0 hin hammatu haala kanaan jira. Approach to 0 jennaan not included 0. Okay, haala kanaan akkamiin inversii walii ta'uu danda'a fi ta'uu hin danda'u kana mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf hima jalqabaa irratti fog jedhe isa kana iddoo x buusta jechuudha. Isa jalqaba irratti 2x jedhaa miti. Login immoo login g dha. Kana jechuun iddoo san yookaan log of x 2 yoo buustu taate maal ta'a tuuntuudhaan ni baddi jechuudha. Kanaafuu inni kun x ta'a salphumatti ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu inni keenya identity wajjii wal qixanuu ta'ee jira. Fakkeenyaaf isa loogillee iddoo kana yoo kabuusnu ta'e seera loogitiin yoo beezii fi loogii wal fakkaate tuni waan taati loogiin tu waan taati. Kanaafuu x ta'a jechuudha. X tun duubana dhufti waan ta'eef x ta'a. Kanaafuu invertabiliidha jenneetiniin laaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun invertabiliiti jechuudha. Haala kanaan laaltanii mirkaneessuu dandeessu jechuudha. Inversii asirraa muraasa isaa kan isin ilaaluu barbaadu haala addaatiin bifa hiitiin yoo kanuu kenname ta'e fakkeenyaaf y is equal to ln of 2x plus 1 yoo kanuun jedhu taate inversii kana akkamitti barbaanna kan jedhuu fi inversii kanarra cimaa whiteboard irratti isin argisiisa. Inversii asirra jiru isin ofii keessanii hojjedhaa. Taayimii san garasitti isinii fixuudhaaf barbaade daayirektii gara whiteboardii haa deemnu. Okay, gaafilee kana barbaachuudhaaf wanti gochuu qabnu inversii isaa akkamitti barbaanna ka jedhuuf hanga xumuraatti nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Okay, isa kanaaf akkamitti akka barbaadnu inversii isaa jalqaba irratti maal gochuu qabna. Isa kana jechuun f of x jechaadha. F of x is equal to root of 6. Root of 6 keessatti 8 plus e the power of x jira. E the power of minus x jira. Jalqaba irratti y jennaan y is equal to what 8 plus e the power of minus x the whole 1 over 6 jennaan simplify godhachuudhaaf. Okay, isa kanallee simplify gaaf goonu x plus isa kana jechuun 1 over e the power of x dha. Okay, inni kun the whole 1 over 6 dha. Y nas bira ni jirti. Okay, maal gochuu qabna asirratti exchange what x to y x gara y titti exchange gochuu qabna. Yogguu x goonu maal gooneti goona 8
plus 1 over e the power of x jennaan. Isa kana walitti edaan amma isa kana ugguu walitti edaan maal nu dhufa hawaxa isa e the power of x fudhannaa then e the power of x as jala takka jira e the power of x takka hirru maal ta'a e the power of x yoo isa kanaan baay'isinu 8 e the power of x plus 1 ta'a jechaadha. Himichi keenya kun isa kanatti nu jijjiiramee jira jechuu inni as bira jiru kun isa kanatti jijjiirree jira. Okay, himicha keenya erga garanatti jijjiirree maal goonaa 8 is the power of x plus 1 over is the power of x the whole 1 over what 1 over 6. Then amma maal goona asirra maal nurraa eegama exchange goona jechuudha. Maaliif x fi y exchange goona x fi y exchange x to y. Gaafa x fi y exchange goonu x is equals to 8 is the power of y plus what 1 over is the power of y the power of 6 then 1 over 6 then both side maal goona both side keenya 6 dhaan baay'isna kana 6 dhaan baay'isna power isaa jechuudha. Power isaa kun gaaf 6 dhaan baay'isnu 6 tun 6 tananii balleessitii maal ta'a asitti isuma keessaa kanaafa x is the power of 6 is equals to what jennaan 8 is the power of y plus 1 over is the power of y. Okay, erga kana jenneen amma asirra maal hubannaa asirra cross goona jechuudha. Lamaan isaanii gaaf cross goonu x is the power of y is equals to 8 is the power of y plus 1. Then termi wal fakkaatu collect like termi collect like termi wal fakkaatu gara tokkotti guurra x is the power of 6 is the power of y minus 8 is the power of is the power of 1 is equals to 1. Then asirraa maal hubannaa ka common termii fudhannaa jechuudha. Is the power of y is x is the power of 6 minus 8 is equals to 1. Okay, erga kana goone booddee maal goona isa kana is the power of y is equals to kana maal goona over jennaan over 1 over x is the power of 8 over x is the power of 6 minus 8. Erga jenneen kun kanaan ni baddi maal ta'e maaltu nu hafe asitti 1 over x is the power of 6 minus 8 arganne jechaadha. Gama kanatti isa kana arganne jirra. Let's gara gubbaa kanatti haa deebinu. Isa kana gara kanatti yoo deebinu maal goona is the power of y is equals to 1 over x is the power of 6 minus 8. Isa kana both side multiply by lan both side multiply by lan laanidhaan both side isaa ni baay'isna. Laanidhaan orgu baay'isnu lan of e the power of y is equals to lan of 1 over x is the power of 6 minus 8. Okay, after this isa kana jechuun maal jechuudha y jechuudha. Isa kana jechuun y jechuudha. Then y is equals to lan of what 1 over x is the power of 6 minus 8. Final answering keenya kana ta'uu danda'a jechuudha. Yoo kana miti filannoo irratti karaa biraatti illee isin kaa'uu danda'anii exam irratti lan of maal isiniin jechuu danda'an
x is the power of 6 minus 8 the power of minus 1 isiniin jechuu danda'an jechaadha. Isa kanaaf inni kun wal fakkaataa wal qixa jechaadha. Okay, ifa haalli ani isinitti deeme ifa moo ifa miti ka jedhu koomentii jalatti naa barreessuu dandeessan jechuudha. Sirritti viidiyoo tartiiba isaatiin yoo kalaaltan ta'e isiniif gala. Okay, gaafii biraan isinii dabala. Okay, gaafiin tuni xiqqeesho saniin adda fakkaatti. Haa taatu garuu baay'ee salphaadha. Gaafii hedduu salphaadha. Inversiisii barbaadna jechuudha. Find inversiisii barbaadna. Okay, ishee kana inversiisii barbaachuudhaaf jalqaba irratti y is equals to maal jennaan? Ln of 2x plus 1 jennaan. Okay, after this exchange goona x fi y, exchange x to y. X is equals to ln of 2y plus 1. Then after this hint ln of 2x jechuun maal wajji wal qixa? Ln of log of 2x base e wajji wal qixa. Hintii kana ni qabattu jechaadha. Isa kana qabadha. Hintii kana erga qabattanii booda inni kun isa kana wajji wal qixa ta'uu erga beeytanii booda yookiin immoo tuullee irraa balleessuu dandeessa jechuudha. Tuullee haala kanaan yoo irraa balleessite isa kana ta'uu isaa hintii ni qabatta. After this x is equals to yookaan yoo barbaadde immoo karaa biraatiin dalaguu dandeessa jechuudha. Jalqaba irratti exchange osoo hin goone illee dalaguu dandeetta. Okay, haaluma kanaan haa deemnu. Asirraa kaanee maal goona? Log of 2y plus 1 base e jennaan. Isa kana erga jennee booda akkuma seera loogii irratti fakkeenyaaf series y is equals to series the power of x yoo jenneen x fi y wal jala jijjiirraa x is equals to series the power of y. Isa kana inversii isaa barbaachuudhaaf gaafa loogitti jijjiirru log of x base 3 jennaan. Log of x base 3 is equals to y jenneetiniin kenna. Hintima kanarraa ka'uudhaan ammas isa keenya asii kana isa kana haala kanatti deebisna jechuudha. Haala kanatti deebisna. Exchange erga goone rakkoo hin qabaatu waan ta'eef maal gochuun nurraa eegama? Isa kana jechuun e the power of x is equals to 2y plus 1 jechaadha. Ifa haalli ani isinii deemaa jiru. Then wanti goonu gara tokkotti funaanuudha jechuudha. Y keenya addatti hambifachuudha. Okay, 2y is equals to e the power of x minus 1. Directionii jijjiire malee asitti wanta biraa hin goone jechuudha. Asitti directionii jijjiire waanin gamana yoo dabartu minus 1 taati jechuudha. Garana yoo dabartu kanaafuu directionii jijjiire 2y jedheeni y is equals to e the power of x minus 1 over 2 kana jechuudha. Inversiin keenya haala kanaan kaayama jechuudha. Kana 1 over 2 jechuu ni dandeenya jechuudha. E the power of x minus 1 jennee kaa'uu dandeenya. Akka waliigalaatitti kana fakkaata jechuudha. Isiin kun isinii mul'atu? Isheen kun kana fakkaata jechuudha. Kana gamana yoo dabarsinu haala kanaan barraa. Okay, si xumuraa kana isinitti agarsiisu asii. As geennee jirra. Erga as geenne maal gochuu qabna? Kana directionii isaa garanatti fudhadhe jechuudha. Ishii tana yoo garana fidu minus 1 taati. E the power of minus 1 directionii isaanii zoorseti yookiin immoo haala kanaan isin garsiisuu danda'a jechaadha. 2y plus 1 is equals to e the power of x dha.
isa kana jechuun 2y is equals to e the power of x minus 1 dha. Kana jechuun y jechuun over 2 jettaani 1 over 2 e the power of x minus 1. Inversiin keenya isa kana dhufa jechaadha. Our inverse is this. Kana fakkaata deebiin keenya ishee kanaaf. Okay, gaafii biroos itti isiniif dabala. Okay, isa kana barbaachuudhaaf inversii isaa jalqaba irratti isuma kana qofa furuuf gochuu qabna. Isa kana simplify godhachuu qabna. 1 over e the power of x plus 1. Isa kana hawaataa isaa 1 over e the power of x dha akkuma beekamu. 1 over 1 e the power of x isa kanaaf as jala tokko jira jenneetiniin asiin haa goonu. Isa kanaaf yoo hirru plus e the power of x ta'a jechaadha. Okay, asirraa kaanee as inni kun overii guddicha waan ta'eef as jala takkatu jira. So 1 over 1 times e the power of x over 1 plus e the power of x. Isa kana jechuun maal jechuudha? E the power of x over 1 e the power of over e the power of x jechaadha. Okay, as generally inni kuni garanatti jijjiirame jechuudha. So y is equals to e the power of x over 1 plus e the power of x. Okay, asirraa kaanee exchange goona jechuudha. Maal x fi y exchange goona. X fi y erga exchange goone san booddee inverse isaa barbaadna jechuudha. Okay, steepii tokkoffaa keenya fayyadamuudhaan x fi y oguu exchange goonu x is equals to e the power of y over 1 plus e the power of y. Then asirraa cross goona jechuudha. Waliin baay'isna kanaa fi kana walii yoo baay'isnu x into 1 plus e the power of y is equals to e the power of y. Then x yoo waan baay'isnu raabsina plus x e the power of y is equals to e the power of y. Then like termii gara tokkotti funaanna jechuudha. Okay, isa gamana ishini isaa ni jijjiira jechuudha. E the power of y is the power of y. Isa kana direction isaa ni jijjiira is equals to maal jedhani x plus x is the power of y jedhan. Okay, isa kana direction isaa erga jijjiire booddee wanti ani godhu is the power of y minus x is the power of y is equals to x jedhan. Then common term fudhadhe is the power of y fudhadhe 1 minus x fudhadhe then x jedhan over 1 minus x over 1 minus x. Then kun kanaan ni baddi is the power of y is equals to what? X over 1 minus x. Then both side laanidhaan baay'isa jechuudha. Both side multiply by lan. Laanidhaan oggu baay'isu lan of both side laanidhaan oggu baay'isu lan of is the power of y is equals to lan of x over x 1 minus x 1 minus x. Then maal goona isa kana jechuun y jechuudha. Isa asii kana jechuun y jechuudha is equals to lan of what x over 1 minus x. Then isa kana haala biraatiin barreessuu dandeenya jechuudha. Isa kana haala biraatiin barreessuu dandeenya. Haala kamiin barreessuu dandeenya isa kana?
as bira isin garsiisa. Isa haala kanaan jiru kana karaa biraatiin haala kamiin barreessuun ni danda'ama? F minus inverse jechuudha. Ln of x jechuun x minus ln of 1 minus x dha. Okay, haala kanaanis barraa'uu ni danda'a jechuudha. Inversichi kenna optionii kana yookiin immoo optionii as bira jiru kana fayyadameetiniin yoo nu kaa'e deebiin kenna sirriidha jechuudha. Akka waliigalaatti deebiin kenna sirrii dhufaa jenneetiniin fudhanna jechuudha. Okay, kana fakkaata. Har'aaf nu gayaa haalli itti deemne gaafii kanaaf kana fakkaata jechuudha. Okay, kan itti aanullee kan waliin ilaallu ta'a. Bye.